qorataan na jaallatam ana mucaa biyyasaa sirra itti siqatee kan dhaga'u iyyasaa biqiltuutu jedhe. Dhiirri kan gandaa miti kan biyyaati maleessaa qorataan jaarsa kootii arras ta'e kaleessaa Dooktor Beeftuutu jedhe. Osoo walitti hin bu'in amma narraa baafadhu akkana jaallatummoo deem qorataa gaafadhu biqiltuutu jedhe. Dhugaa jirtu natti himi jaalalleen kan kee eenyu yookaan masaanuu taanee qoraatti irra si keenyu Dooktor Beeftuutu jedhe. Deebii kana deebisuuf yeroo dheeraa gaafata ciqiccikii keessaniin mataan kiyya baafata qorataatu jedhe. Ciqiccikii baay'atti kana beera hamaatu abadan siif hin taatu wanti akkas dhamaatu Dooktor Beeftuutu jedhe. Lakkisaa ana miti si'eedha malee beerri ani aaran galfadhu si'eedhu malee seerri biqiltuutu jedhe. Guyyaan aara galfattu yoonarraa buute qofaa ta'uu baannaan faallaadhaa yoonarra buute qofaa Dooktor Beeftuutu jedhe.